nudhiiseera nugateera nudhiiseera nugateera haalli keenya kana booda falan qabu waan ittiin jedhanii ofirra taa'an waan hedduu isaa qabu kanaafu tarii isaan bakka waaqayyo waan nudhiiseef waaqayyo waan nurraa dhimma hin qabneef waaqayyo waa'ee keenya waan ilaaluudhaaf eeyyee nu dagateef jedhanii dhimma isaaniitti goranii jiru ajandaa isaaniitti deemanii jiru tarii mala furmaata biraa barbaaddachaa jiru ta'uu danda'a garuu ergamaan waaqayyo yoo waaqayyo akkas jedhi saba kootiin jedhee itti dubbatu sagalee kana fideetu gara saba isaatti deeme waaqayyo gooftaan maccaa kunoo ani ergamaa koo isa karaa anaaf qopheessu of dura nan ergaa dingatas gooftichi inni isin barbaadan sun gara mana qulqullummaa isaa waaqayyo hin dhufa waaqayyo dhimma keetti hin dhufa waaqayyo rakkisaa keetti hin dhufa waaqayyo waan si yaaddeesseetti hin dhufa waaqayyo waan ati anoo kana booda humna hin qabu ani dhimma kana ajandaa kana falatti kennuu hin danda'u anoo baqqaan nagaa waan ittiin jette sanatti hin dhufa ameen hin dhufa mee harka walii qabaatu waaqayyo si dhufeedhaan hime innati eeggachaa jirtu sun si dhufeedhaan hime eeggachaa jirtu eeggachuudhaan yeroon akka waan isin jala darbeetti of ilaalaa jirtu al tokko ilmi namaa wanti itti ulfaatu wanti guddaan tokko yoo jiraate eeguudha እግዚአብሔርን መጠበቅ ይከብዳል ነሙማን ኬኛ ኩን waan dadhabbitti kaatuuf waaqayyoon eeggachuudhaaf hin dadhaba kanaaf yaadni foonii keenya furmaata biraa barbaada yaada biraa barbaada akka sosoon godhee kunoo maal rakkoo qaba waaqayyo erga nammana se eeggadhe ergan waggaa 3 se eege ergan waggaa 5 se eege ergan waggaa 10 se eege erga dhimma koo kana irratti waaqayyoon bara hedduu se eege amma murtoo dhuunfaa koon fudhadha amma tarkaanfii dhuunfaa koo tancaa jechuu dandeenya namoonni baay'ee tarkaanfii dhuunfaa isaaniitti ariifatu obsan qabnu galgala kana garuu waaqayyo obsa sii kenna inni immoo sii dhufa ameen inni sii dhufa waaqayyo naa dhufeedhaame garuu maalitti eegaa jirta laa maalitti dhaha waaqayyoon eegaa jirtan by the way kan obsamee eegamu nama kamiti kan immoo obsarraa fixanoo nama kamiti tarii namni waadaa wayii isinii galee waan wayii isiniin godheedhee waadaa galee waan gochuu barbaade sanaaf humna dhabuu danda'a obsatti fixachuu dandeessu maaliif namni biraas waan jiruuf namni tokko eegdanii irraa eegdanii yoo dhabdan namni biraa waan jiruuf waaqayyo biraa garuu hin jiru waaqayyoon biraa hin jiru waanni amanamaa ta'ee waan dubbate sana waan siif waadaa galee sana waan anaaf waadaa galee sana waan nuuf waadaa galee sana raawwachuudhaaf waaqayyootiin ala filannoo biraa jira filannoon biraa yeroodhaaf yaanni nama bitaa mirga waan garagaraatiin fudhatamuu danda'a garuu waaqayyotti abdiin hin kutamu waaqayyotti abdiin hin kutatamu ameen tarii warri abdii kutatan jirtu laa tarii
waaqayyo fuulduratti kana waaqayyo naaf hin goone eekeen dadhabe obseen dadhabe yerootu na jalaa deeme haalatu na jalaa sokke hiriyaatu nagate haalatu narraa jijjiiramuu dide ettanii waan baay'eedhaan mufachaa dallanaa deddeebi'aa jirtula yoo kadhattan yoo jilbeeffattan kan sammuu keessanitti dhufu waan ana jala darbe bakka wanti kun naaf hin taane waaqayyo dhimma koo kana dhiisee waan jedhu sanatu tarii fuula keessan dursee dhufa ta'uu danda'a garuu inni dhufa ameen inni dhufa galgala kana warri waaqayyoon eeggachaa jirtan gammadaa waaqayyo hin dhufa inni eeggattan sun hin dhufa inni furmaata naaf kennettanii abdattanii yaada keessan garaa keessan irratti gattan sun inni hin dhufa inni dhimma keetti hin dhufa inni ajandaa keetti hin dhufa inni gaaffii keetti hin dhufa inni waaqadha nama miti inni abdiitti hin kutatamu inni bakka dadhabe dhimma koo illaa hin jedhamu inni waaqadha amen baay'ee kan natti tolu dingatas gooftichi inni isin barbaaddan sun gara mana qulqullummaa isaa hin dhufa eessatti dhufa gara mana qulqullummaa isaa isin laphee keessan qulleessaa eegaa yaada garaa keessanii qulleessaa eegaa qalbii keessan hafuura keessan qulleessaa eegaa iddoo aarsaa keessan qulleessaa eegaa eeyyeen waaqayyo yoo gara jireenya keessan ulfinaan mul'achuudhaaf argamu sanatti eeyyeen yeroo dheeraa sin faana akka turu yeroo dheeraa jireenya keessanitti waan haaraa akka gochuu danda'u hafuura qulqulluudhaaf laphee keessan qopheessaa yaada garaa keessanii qopheessaa inni hin dhufa by the way barri kun namoonni baay'een bareetti waaqayyoon eeggachuudhaaf bareetti rakkatanidha barichumtu wanti hundumti isaayyuu muddama waan ta'eef bara muddaa waan ta'eef wanti hundumtu kaacha waan ta'eef namni waan isa jireenya isaa irratti waaqayyoon eeggachuurra ofuma isaatii waan ta'e murteessaa adeemuu danda'a gaa'ela isaa irratti hojii isaa irratti tajaajila isaa irratti deddeebii isaa irratti namni waaqayyoon eeggachuurra yaada masaa isaatiin dafee tarkaanfachuutu dursa har'a garuu galgala kana hafuurri qulqulluun obsa ittiin isa eeggannu nuuf kennaa inni immoo ulfinaan dhufa yoo dhufu inni callisee hin dhufu yoo dhufu inni calliseetuma haala keenyaaf fala yeroo murtaa'ee yookaan furmaata xixiqqoo qofaaf miti kan inni dhufu inni yoo dhufu waan guddaa qabatee dhufa inni yoo dhufu ulfinaan dhufa inni yoo dhufu gaaffii waggoota hedduudhaaf deebii qabatee dhufa inni yoo dhufu tarii waggaa 10 irraa kanitti abdii kutatte waggaa 8 irraa waggaa 5 irraa kanatti irraanfatte anoo dhimma kana dhiiseera waaqayyo dhimma kana eeyyeni baqanaaf deebisuu dide waan ittiin jette sana walitti lakkaa'ee walitti qabeetu sii fida yoo dhufu garuu dingata tarii ati karoora keessaan qabdu ta'uu danda'a hin dhufeettee tarii ati qophiidhaan eeyyeni torbee kana naa dhufa guyyaa kana naa dhufa jettee hin yaaddu ta'uu danda'a